Donald J. Trump. Pireezidantiin US Donald Trump ijoollummaatti amalli isaanii waan rakkisaa tureef gara buufata waraanaatti ergamuu isaanii beektu. Maatiin isaanii godaantota. Haati isaanii hojjettuu manaa ta'uuf gara Ameerikaatti malanii nama maqaa qabutti heeruman. Donald Trump pireezidantii ta'uuf dorgomuu durayyuu maqaan isaanii baay'ee beekama. Asiin gadi dubbatu jedhanii qeeqxuun isaan qeequ. Kanneen isaan jajan immoo nama garaa qulqulluuttiin jedhu. Waa'ee dhabbayyaa dubbachaas lammiilee Itoophiyaa mufachiisaa turan. Namni aangoo guddicha addunyaa kana of harkaa qaban Trump eenyu? Eessaa dhufanii sadarkaa kana ga'an? Harmeen isaanii hojjettuu manaa turan. Dhaloonni isaanii Iskootilaandii. Umurii isaanii 18tti jiruu wayyoo qabu barbaacha gara US baqatte. Maatii hedduu keessa kan dhalatte Mary Anne McLeod carra qabeettiidha. Ilma maatii New York keessa maqaa gaarii qaban keessaa tokkotti heerumte. Namni itti heerumtes Frederick Trump jedhamu. Maatiin isaanii godaantota Jarmaniidha. Lamman isaanii erga bultii horatanii qe'ee dureeyyiin keessa jiraatan keessa jiraataa turan. Harmeen Trump tola ooltummaa keessa hirmaachuun beekamu. Ijoollee 5 cimdeewwan kun horatan keessaa Donald arfaffaarra dhalatan. Maatiin isaanii nama rakkoo maallaqaa warra qaban miti. Trump garuu ijoollummaatti hojii gadaanaa hojjetaa turan. Inumaa umurii isaanii 13tti gara buufata waraanaa ergamaniiru. Sababni immoo amala gaarii akka horataniifi. Donald Trump Yuunivarsiitii Peensilveeniyaa irraa digirii jalqabaa eebbifaman. Egasii boodas abbaa isaanii bakka bu'uun qabeenya maatii isaanii akka bulchan filamaniiru. Obboleessi isaanii hangafaa Fred jedhamu sababa alkooliidhaan lubbuu dhaban. Trump egasii booda alkoolii dhugees hin beeku, tamboo xuuxees hin beekuu jedhu. Trump lafa guddaa kan ga'an liqaa abbaa isaanii irraa argataniini. Liqaa xiqqoo doolaara miiliyoona tokkoon gara hojii mana ijaaranii gurguruu yookiin real estate nan seenee jedhu. Kubbaaniyyaa abbaa isaanii bulchiinsa New York keessatti qabeenya bal'aa qabu bulchaa erga turan booda bara 1971 dhaabbaticha guutummaan guutuutti to'atan. Lafa ragaaneefis olmaan guddaa abbaa isaanii akka ta'e ibsu. Isaan leellisuus biirma isaanii Iskootilaand keessas biizinasa qabu. Garuu hammana dhaqanii fira isaaniin dubbisan jedhamanii qeeqamu. Bara 2008 keessa qeerameen isaanii keessatti guddatan dhaqanii daawwatanii turan. Garuu daqiiqaa tokkoo fi walakkaa qofaaf turan. Ijoollummaatti akka daawwatanii fi booda keessa garuu waan koomaniif deebi'anii daawwachuu kan dandeenyeman baay'een kooma addunyaa irratti carraa hojii uumaan jira. Kanatti yeroon itti dhufu dhabee jechuun dubbatan. Erga Trump kaampaanii maatii isaanii hoogganuu eegalan booda dhaabbatichi magaalaa New York bakkee adda addaatti piroojeektii garaagaraa eegale. Gamoo Trump Tower New York argamu keessatti Trump waggoota hedduuf keessa jiraataniiru. Waggoota kurnan darban Trump qabeenya hedduu horataniiru. Maqaa isaaniin magaalota US bashannanaaf filataman kanneen akka Atlantic City, Chicago, Las Vegas akkasumas Hindii, Philippines, Iskootilaandii fi Turkiitti mana qumaaraa kan kaazinoo jedhan kondominiyeemii dirree golfitti taphatanii fi hoteelota ijaaraniiru. Ijaarsa manaan maqaa guddaa kan horatan Trump gara bashannanaas dhufan. Jalqaba dorgommii bareedinaa Miss Universe, Miss USA akkasumas Miss Teen USA jedhaman qopheessaa turan. Achi immoo sagantaa televiizinii The Apprentice jedhamu qopheessuu eegalan. Sagantaan kun dorgomtoonni biizinasa Trump bulchuuf kan itti dorgomanidha. Asirratti akkatti Trump sagalee ol fuudhanii "You are fired" jechuunis ari'amteetta jedhanii dorgomtoota ari'an daran beekamtii isaaniif dabale. Trump dinagdee garaagaraa keessa qooda fudhataniiru. Affeerraadhaan taatoo ta'uudhaanis fiilmiiwwan garaagaraa irratti hirmaataniiru. Wal'aansoo yookiin immoo reesiliin keessas hirmaatanii beeku. Karavaatii akkasumas immoo dhugaatis gurguranii beeku. Dinagdeen isaanii bal'aadha. Garuu booda kana qabeenyi isaanii xiqqaata akka dhufee gabaasonni mul'isu. Gabaasii Forbes akka agarsiisutti yeroo ammaa qabeenyi isaanii gara doolaara biiliyoona 4 ni ta'a. Trump si'a 6 kasaaree jedhanii mootummaa beeksaniiru. Dhaabbati isaanii Trump Steaks akkasumas Trump University jedhaman kasaaranii cufamaniiru. Gibira hin kafalan jedhamanii sammatamu. Barruun New York Times bara 2020 ragaa yaasee gibira kafalaa hin jiran jechuun himateera. Seenaan maatii Trump falmii hedduu qaba. Jalqaba bultiin ifatti ijaarratan Ichaana Zelnikova waliin. Bultii atileetii Cheek waliin horatanirraa ijoollee 3 godhataniiru. Donald Jr., Ivanka fi Eric. Gaa'elli isaanii garuu bara 1990tti diigame. Yeroo adda ba'an dhimmichi ijoo dubbii miidiyaalee ture. Miidiyaaleen Trump haadha warraa isaanii dararu jedhanis
Ivaanaan du'uu isaanii dura lakki kun sobaa jedhanii deebii kennaniiru. Bara 1993 immoo Tiraamp taatoo beekamtuu Maarlaa Meepilis jedhamtu waliin bultii lammaffaa ijaarratan. Waggaa 6 boodas intala Tifaanii jedhamtu godhatanii ta'us daa'imti dhalattee ji'a 3 booda adda bahanii. Haati warraa isaanii amma Meelaaniyaa Kilaawus jedhamu. Dhalootaan Sloveeniyaadha. Moodeela turan. Bara 2005 erga gaa'ela godhatanii ilma tokko Baaroon jedhamu horataniiru. Tiraamp haadha warraa isaanii fi nama naman haleellaa saalaa raawwatuu qeeqi jedhu irratti dhaga'amu. Bara 2024 haleellaa saalaa narratti raawwatan jechuun Ejiin Kaarool himannaa Tiraamp irratti dhiyeessitee turte. Tiraamp immoo sobduu jedhaniin. Manni murtiis walumaa gala Tiraamp $88 miliyoona akka isheef kaffalan ajaje. Bara 2006 immoo taatoo fiilmii saalquunnamtii Stoormii Daani'els waliin hariiroo qabu gabaasni jedhu ba'e. Tiraamp bara 1987 ture gaafa tokko pirezidaantii ta'uun akka dorgoman kan akeekan. Bara 2000 paartii riifoormii, bara 2012 immoo paartii riippablikaanii bakka bu'anii dorgomuu akka yaadan dubbataniiru. Baaraak Obaamaan Ameerikaa keessa hin dhalanne jedhanis oduu facaasanii. Boodara wanti dubbatan dhugaa akka hin taane amananis ifatti Obaamaatiin dhiifaman gaafanne. Tiraamp Waayit Haawus seenuuf karoora akka qaban kan beeksan xumura bara 2015 irrattidha. Daldalaan milkaa'uu isaanii biyyoolaa isaanii Meeksikoon kanneen qoricha daddabarsan nutti ergaa jirti jechuun himatanii biyyoota lamaan gidduu dallaa akka ijaaran, baasii dallaa kanas Meeksikoon akka dandeessu waadaa seenanii turan. Yeroo duula filannoo fi falmii irratti morkattoota isaanii xiqqeessuun akkasumas shireen mirkanoofni facaasuun deeggartoota hedduu horataniiru. Ta'us qeeqxota hedduus qabu. Sababa kanaan miidiyaaleen faana isaan dha'u. Doonaald Tiraamp bara filannoo 2016 duula Meek Ameerikaa Great Again yookiin immoo Ameerikaa ulfina duriitti deebisu jedhuun dhiyaatan. Morkattuun isaanii cimtuun immoo Hiilarii Kiliintanidha Dimokiraatikiirraa. Garuu boodarra ishee injifataniiru. Duulli filannoo isaanii garuu falmisiisaa ture. Keessumaa waa'een haleellaa saalaa dubbatan jedhamee fi waraabbiin miliqee ba'ee ijoo dubbii ta'ee ture. Ta'us irra aananii pirezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uun muudamaniiru. Barri bulchiinsa Doonaald Tiraamp ijoo dubbiin akkasumas falmiin kan guutamedha. Miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreessaniin akkasumas waan dubbataniin ijoo dubbii ta'u. Ameerikaan waliigaltee jijjiirama qilleensaa fi daldalaa keessa akka baatu gochuun alatti lammiileen biyyoota musliimaa torbarraa gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkaniiru. Chaayinaa waliin ifatti waraana daldalaa keessa seenanii. Biyyoota gidduu gala bahaa waliin immoo hariiroon Ameerikaa akka fooyya'u taasisaniiru. Gareen duula filannoo Tiraamp fi Raashiyaan hariiroo qabu jedhamanii himannaa dhiyaateen namoonni 34 yakkaan himatamanii turan. Maqaan Tiraamp garuu keessan turre. Xumura irrattis yakkiin raawwanne jedhamee galmeen cufame. Waa'ee dhabbayyaa Itoophiyaan ijaaraa turte irrattis dubbii falmisiisaa dubbatanii beeku. Masriin isin jalaa rukutti jedhanii dubbatan. Seenaa pirezidaantota Ameerikaa keessatti nama sadaffaa osoo aangoorra jiranii himatamanidhas Tiraamp. Filannoo bara 2020 irra deebiin kan dorgoman Tiraamp sababa koronaa vaayirasiin dubbii falmisiisaa dubbataa turan. Waa'ee koronaa vaayirasii waan saayinsiin hin mirkanoofne ni dubbatu jedhamanii qeeqamu. Yeroo duula filannoos koronaa vaayirasiidhuma kanaan qabamanii turan. Ta'us Joo Baayiden immoo amanii. Haa ta'u malee filannoon waliin dhaameera jechuun deeggartoonni isaanii teessoo mana maree US Kaapitool Hiilitti akka duulan jajjabeessaniiru. Kanaanis isaanii fi namoonni isaan deeggaran qeeqamanii. Bara 2024 immoo yeroo sadaffaaf duula filadhaa gaggeessan. Osoo duula irra jiranii yaaliin ajjeechaa si'a lama irratti gaggeeffamuu gabaafameera. Morkattuun isaanii immoo Kamaala Haaris turan. Haaris Baayiden bakka bu'uun filannoo kan seenan. Morkiin cimuus pirezidaantii US 47ffaa ta'uun irra deebiin injifatan. Injifannoo booda murteewwan danuu dabarsaniiru.